Abubakar nama seduri jira boy. Saya kan jira ke bado. Nah, aduh cijal jia tele muti ka bado itu dia bita. Pastari ke sunggupa ira ustaza vi pastari dulu tu bacun kari da. Okay. Akka jolle baga da ko ta aso jira wanti. Sanifu member magana ja kuta kan inshallah wa jolle tiga debine gafi gafane ciniftufuna. Mubarak tufi. Duraan dursa carraan haa kennuu keessaniif hundi keessanuu galatoomaadha. Akkuma isinuu dubbachaa turtan yaada bareedaa kaasaa turtanii haa ta'u garuu dhimma arsii asaakotti mudateen wal qabatee ilaalchonni dogongoraa namoota tokko tokkoraan mul'achaa jiranis ni jira. Innis ummata muslimtootaatu charchii san gube sababa alaabaan sun irra jirtuu fi yaada jiru. Ummata muslimaatii fi alaabaa jidduu osoo hin taane rakkinni bakka jiru ummata oromootii fi alaabaa san jidduudha. Anilleen gabaabsee asirratti yaaniin kennuu barbaadu. Duraan dursa wanni beekuu qabdan hordoftoonni amantii kiristaanaa alaabaa mootummaa Minilik bakka isin bu'a jee hin yaadu. Sababni isaa macaafa keessan guutuu isaa keessan jiru jechuudha. Ilaalchota biroo kanneen hordoftoonni amantaa kiristaanaa itti amanan keessallee hin jiru jechuudha. Idan dhimma kana dhimma amantaa godhuun hin barbaachisu. Ani akka nama tokkotti ummata muslimaa bakka bu'ee dubbachuuf hin dhufne akka nama dhuunfaa kan amantii muslimaa hordofu tokkotti yaada dhuunfaa qofa kennachuuf hin dhufe. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gubuumi mana irratti diiguumi miyuu hin arrabsinaa ja'a. Quraanni suuraa An'aam suuraa 6:8 irratti walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duuni illaahi fayasubbu allaha adwan miira keessa seenuudhaan hin arrabsinaa ja'a. Bighayri ilmin isaanis as deebi'anii wallaalchaan yookaan beekumsaan maletti rabbii ol'aanii arrabsanii ja'a. Yeroo kana uumaa isaanii waan arrabsaniif rabbii walitti dilaa'uu danda'anii amantaan islaamummaa kana barsiifti. Nabiyyiin keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam sayya silsilaa hadiisa lakkoofsa 634 irratti leeysal mu'mini bitta'aani walaa billa'aani walaa bilfaahishi walaa bilbadhii. Mu'mina jechuun arrabaan nama waraanuu irraa bilisa ta'uu qaba. Jecha fokkotaa jecha safuu cabsu kana namaan jechuu irraa bilisa ta'uu qaba. Azaa nama godhuu fi kanneen biroo irraayis walaba ta'uu qaba jeen nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam barsiise. Arrabsuunis hin ta'u abaaruunis hin ta'u. Amantaa mi waan fedhellee yoo qabaate jechuudha. Nabiyyiin keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam bakka har'aan tana addunyaan shira miidiyaa warra lixaatiin islaamummaa fi ummata muslimallee itti tilmaamtu kan osoo hin taane karaa furmaata dhala namaa guutuu ta'uu barsiisee deema. Karaa akhlaaqa gaariidhaan amala gaariidhaan hawaasummaa fi safuu ummata aadaa fi sabummaallee eeggachaa namni amantaa isaa ittiin geggeeffatu barsiise. Nabiyyiin keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam hadiisa muwaxxa'a Maalik kitaaba 47 hadiisa lakkoofsa 611 irratti bu'istu ana li'utammima makaarima al-akhlaaq. Ani addunyaa tana bahaa hanga lixatti guutuu waa yuunivarsii jedhamu tana haalaaf amala gaarii isaan dhaalchisuufin ergamee je. Har'aan tana nuti amantii takkallee kaanee rasaasaan yookaan niwukilaaraan jihaadatti godhuun nuuf hin hayyamu. Wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. Allah subhanahu wa ta'ala quraana kanaan qabsoos barbaachisu hunda godhii jaa waan ta'eef jecha. Quraanni haalaaf amala gaariin qabsaa'ee jaa keessa bantee yeroo laaltu. Waliigallee maatiin ortodoksii har'aami durirraa kaasee muslimtoota wal keessa jiraataa turte. Waliigallee Itoophiyaa keessa har'aan seennee jaarraa afuraffaa Itoophiyaa dhufte. Kanaaf durirraa waliin jiraachaa turan. Gaafa sahaabonni ergamaa rabbii biraa sallallahu alayhi wa sallam gara biyya Habashaa yookaan Itoophiyaa dhufan warreen sahaabota san simatee bakka gayaa haala mijataa fi iddoo isaan irra jiraatan isaaniif tolche ortodoksiidha. Ortodoksiin alaa amantaan kiristaanaa dameen biroo yeroo san Itoophiyaa keessa hin turre. Kanaaf jecha rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Maa'idaa suuraa 5:82 irratti latajidanna ashadda annaasi cadaawatan lilladhiina aamanuu alyahuuda walladhiina ashrakuu. Ilmaan namarraa yahuudotaa fi mushriktoota warreen rabbitti amananiif akkaan diina ta'uu isaanii agarta. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhiina aamanuu alladhiina qaaluu inna nasaara. Akkuma san ilmaan namarraayis warreen nuti nasaaraa yookaan hordoftoota almasiih ilma maariyaamiifiin ja'an warreen rabbitti amananitti akkaan dhihoo fi wal jaalachuu isaanii agarta ja'a. Kanaaf jecha mushriktootaa fi judaayizimii yookaan warreen yahudaa caalaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala hordoftoonni Ciisaa yookaan almasiih ilma maariyaam alayhi salaam warra muslimtootaatti akkaan dhihoo fi isaan jaalachuu rabbiin quraana keessatti dubbate. Waan kana ta'eef nulleen jaarroowwan dheeraadhaaf hordoftoota amantaa kiristaanaatiin ollummaa gaarii uumnee amantaa isaaniif kabajaa isaanis keenya nuuf kabajaa dhimma amantaatiin ala dhimma hawaasummaa keessatti hariiroo waliin qabaachaa yoo namni muslimaa tokko sargii godhate warri kiristaanaas dhufaa yoo kiristaanni sargii godhate namni muslimaalleen dhaqaa ture jechuudha. Dhimma daldalaa fi yookaan biizinasaa keessattis hariiroo gaarii waliin qabaachaa turan. Diinummaa fi ololli ammaan tana deemaa jiru shira biraatiin jaaramee gabbahe waan ta'eef achirraa islaamaa baay'een haasawan ture. Laakiin ammaan tana akka nama siyaasa dubbachuuf hin dhufne akka nama dhuunfaa kan amantii islaamaa hordofuu tokkottiin yaada kennachuuf dhufe waan ta'eef jecha dhimmi alaabaa kanaa ammoo ani xiqqeenyarraa ittiin if bare. Alaabaan kun durirraa halluun kun girgiddaa yookaan jidaara beeta kiristaanaa dibamaa ture. Alaabaa kana yeroo xiinxalee ilaalu kiristaanummaa bakka hin bu'u, oromummaas bakka hin bu'u,
Itoophiyaas bakka hin bu'u. Alaabaa mootummaa takkaati. Laakiin mootummaa sanii fi saba keenya yookaan Oromoo jidduu quuqaa hedduutu jira. Gadaannisa seenaa kayoomuu hin dagatamneetu jira. Waan isaan abboota keenyaa fi haawwan keenya godhaa turan yaadannaa. Waan isaan saba Oromoo godhaa turan yaadannaa. Waan kana ta'eef har'aan tana namni musliimas ta'e amantii biraatis alaabaan kun kiristaanummaa bakka hin bu'u maal mana amantaa keessaa godhaa jee isinit dubbata. Waan kana isinis akka nama Oromoo maatii Ortodoksii takkatti akka anaa fi isinis maatii abbaa tokkoo haadha tokkootitti nu dura buutanii isintu dubbachuu qaba ture. Sababni isaa wanni kun amantaa keessan bakka hin bu'u charchirraa maal dalaga. Uffanni Yesuus Kiristoos kaataa turelleen kalara kanan qabu. Kitaabban amantiilee kiristaanaa seera uumamarraa hanga mul'ata Yohaanisitti waa'een alaabaa kanaa bakka takkattis hin dubbatamu. Ilaalchota warra charchiitiinis wanni kun hin dubbatamu. Haa ta'u malee bataskaana Itoophiyaa qofa keessatti argama. Amantaan kiristaanaa amantaa warra Itoophiyaa qofa osoo hin taane amantaa addunyaa guutuu keessatti hordofamtu. Amantaa idil addunyaa yookaan addunyaa guutuu keessatti hordofamturraa alaabaan mootummaa takkaa maal daleeti? Dhimma maalii qabu? Mootummaan kun amantaa kana keessatti gaheen qabu. Amantaan tun siyaasarraa bilisa. Mootummaan ammoo siyaasa dandee qaba. Kanaaf jecha siyaasni mootummaa sanii saba Oromoo keessattis hin dalagu. Amantaa teessanillee bakka hin bu'u waan ta'eef walitti bu'iinsi kun argame. Haa ta'u malee ammas qaamni walitti bu'iinsa kana uume muslimtoota miti. Uummanni muslimaa maqaa islaamummaatiin waraana tokkollee qawwee itti hidhatee ergate hin qabu. Ni qaba namni jeeragaa waliin of mirkaneessuu danda'a walii gallee. Kanaaf jecha islaama bakka hin bu'u. Islaama ta'ee namni waan kana raawwatu manneen amantaa gubuu fi nama arrabsuu nama ajjeesuu akka duulu ani durseetiin balaaleffadha. Haa ta'u malee ammas irra deebi'ee qaamni waan kana raawwate nama islaamaatii miti jeetiin dubbadha. Sababni isaa qaama hidhatee deemuutu waan kana raawwate. Ilaalchi jidduu keenya jiru sirreeffamuu qaba. Durirraa kaasee kiristaanummaan biyya tana keessa ture, islaamummaan biyya tana keessa turte, alaabaan tunilleen charchirra turte. Har'a irratti hin barreeffamne durirraa charchirra turte. Xiqqeenyarraa argaa guddan. Ammaan duraa'uu hin dubbanne. Haa ta'u malee har'a dhimmi kun eega ka'een booda amantaa keessatti siyaasni hin jiru waan ta'eef alaabaa kanaa fi charchii walirratti hin deeggarruu yaada jedhu ibsataa jira. Waan kana ta'eef jecha namni musliimaas ka islaaman ta'is kan waaqeffannaa fi amantaa biraa qabanis dhimma kana balaaleffataa jiran jechuudha. Waakiru daawwan alhamdulillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubee galatoomii yaada bareedaa fi yaada gaarii naa kennite. Anis yaaduma akkasateen qaba mubee. Dhugaa dubbachuuf yaaduma akkasii dubbachaa ture. Akkanumatti hin balaaleffannaa namoonni keenya akka kun darbine kan jedhe kanumaadha mubee galatoomii eddimin kee adeera fufaa warreen. Keessaa galatoomii. Daqiiqa fikirii itti fufta qoy.